sanii yookaan marii keessanii mootummaa tokkummaa ce'umsa biyyaalessaa Oromiyaa yookaan Ingiliffaan Transitional National Unity Government of Oromiyaa waan jedhamu qooda fudhattoota kabiroo hirmaachisuudhaan ijaaruu barbaachisaadha waan jedhu kaastanii mee jalqaba wanni kun maal jechuu akka ta'e naa himaa. Akka nuti yaadnutti rakkoon biyya kanaa dhaabni tokko gareen tokko hiikuu akka hin dandeenye deddeebi'ee biyya kanatti mul'ateedha barbaay'ee. Ijaa kanaa garee tokko duwwaa hin taane hunduu wanti isaa nu ilaallata, dubbii isaa nu ilaallata. Warri jiranii warri hunduu iddootti waan qooda fudhata mootummaan sun ijaarame. Mootummaan sun immoo gaabbota gurguddoo dubbii nagaa, dubbii siyaasa sirreessuu kana gubbaatti qooda fudhatee filannaa dhugaa deemsisee mootummaa sabni filateetti hooceessise malee akka amma jiru kanatti rakkoo qabaadha. Akkuma beektu filannaan dhugaas deemuu hin danda'u. Nagaanis dhufuu hin danda'u. Yaa kana bira akkamitti dabarraadha irra jireessa kan barbaadan. Amma mootummaa waloon ijaarametti gareen tokko jaarmiyaa biyya kana hunda to'atee filannaan dhufuu didee rakkisaadha. Nagaanis dhufuu didee rakkisaadha. Sirna dimookiraasii jennus dhufuu didee hunda kanatti wal qabatee dide. Tole garuu kun yaadni kun yeroo gaafatamu yookaan yeroo dhiyaatu kuuka jalqabaa natti hin fakkaatu amma dura isinis irra deddeebiidhaan kaastanii turtanii wanti haaraan yookaan adeemsi haaraan amma dura gaafachaa turtan irraa itti dabalame jira. Kan itti dabalame mootummaanis egaa yaa wajjuma jiraachaa turree gareen tokko duwwaan paartileen tokko duwwaan biyya kana sirna dimookiraasii ijaaruus akka hin dandeenye hunda caalammoo nagaa fiduu sabni kun akka waliin finne nagaa argatee akka galee ba'u akka jiruusaa gubbaatti bobba'u gochuu hin dandeenye biyyi gara lolaatti gara walitti bu'insaatti gara manca'uutti deemuu kanatu rakkoo bal'aa uume akka biyyaattis akka Oromiyaattis. Kan nuti abdannu warri aangoo irra jiranis kana hubachuutu irra jira hubachuu danda'u jennee teeknaa jechuu kooti. Tole qooda gareen tokko duwwaan hin dandeenye. Ija kana hundi keenya keessa gallee siyaasa biyya kanaa sirreessuun nurra jira barbaachisaadha. Kan ammoo isaanis muuxannoo waggaa 6 haa ta'u, muuxannoo waggaa 30 haa ta'u, muuxannoo waggaa 50 haa ta'u kan agarsiisu kanadha. Dargiin kophaa yaalee hin taane, Ihaadeeg kophaa yaalee hin taane, bilisiginnaanis badhaadhina jedhanii kophaa yaalee hin taane attamitti waloodhaan rakkoo kana ba'aa biyya kanarraa buufnee siyaasa biyya kanaa sirreessuu, nagaa biyya kanaa fiduu, guddinni dhugaa ta'ee hunda hammachuu danda'u fiduudhaa fi mootummaa hunda hammachuu danda'u ijaaruun barbaachisaadha isa jedhu. Isa kophaa rakkoo biyya kanaa hiikna jedhan haadhiisanii isa jedhu isaanis qooda fudhatu, warri bosona jirus qooda fudhatu, hunda keenya qoodatti fudhataa jechuu kooti. Gama qaamni mootummaa yookaan nuti akkasitti yaadna. Tole. Dhaabni biyya bulchu kan naannoo Oromiyaas bulchu gama yeroo adda addaatti godhuuni naannoo Oromiyaa keessatti nagaaf tasgabbii buusuun qormaata akkatti ta'e ammoo furuudhaaf akka hojjetu ibsa malee naannoo bulchuu biyya bulchuu rakkoo furuu guutummaan guututti haala ammas hin jettan kanaan akka hin dandeenye amanee hin beeku. Waamicha ammas hin gootanii mootummaan naannoo Oromiyaa bulchaa jiru fudhatama dhabsiisuu hin ta'u mootummaan hin dandeenye jedhee silaa'oo hin amanne. Isin gama keessaniin mootummaan hin dandeenye jettanii fudhatama dhabsiisaa ammoo mootummaan wanta gaafattan kana akka fudhatu eegdu. Nuti fudhachuutu irra jiraa jenna. Mul'ataadha waa dhoksaan jiru bara. Biyya kana keessatti Oromiyaan maal keessa jirti? Sabni keenya nagaan galee ba'aa jira. Waan dhoksaadhaan hojjetamu miti. Oromiyaa mara duwwaa miti. Gara Amaaraa kana godhatte gara Tigrees akka eegamaa turetti hin taane. Inni wanti wal dhoksuudhaan bira dabarru miti. Attamitti hiiknaadhallee yoo ta'e malee wanti nuti gargar nu baasuun nurra jiru. Oromiyaan maal ta'aa jirti biyyi kun maal ta'aa jirti isa jedhu sana waan wal morminu baay'een waan keessa jiru natti fakkaatu. Warri garee lachuurraa bilisa ta'anis yoom argaa jiru. Biyyi kun seenaa ishee keessatti rakkoo argitee hin beekne keessa galteetti. Galee rakkoo argitee hin beekne keessa galteetti. Kun dhoksaa miti. Waan dhoksinee wal bira dabarru miti. Tole egaa nama qabatamaa mootummaan gama isaa yeroo adda addaa ifa godhu keessatti sadarkaa sanatti kufaatiin mudatee mootummaan fedha yookaan wiilii yaada isin dhiyeessitan kana fudhachuu qabaachuu dhiisuu danda'a isin isa kana akkamitti ilaaltan waanuma jedhu kaasuudhaafi. Nuti wajjin keenya waan ta'uun irra jiru hojjechaa mootummaattis addunyaattis saba keenyattis himuu barbaanna. Rakkoo
sabni biyya kanaa keessa galee sabni Oromoos keessa galee fala maal qaba isa jedhu sana amma mootummaanis guddismaa dhagootti yaalla. Saba keenyattis barsiisuu yaalla. Hunda caalammoo sabni keenya nagaa argachuudhaaf mootummichi himtuyyuu boru nagaa argachuudhaaf kun barbaachisaadha ilaalcha keenyaan. Amma siyaasni nu galetti jechuu kooti. Tole. Gama kaaniin walga'iin keessan ammaa eegaluu duras erga gaggeeffamee boodas yaadni mootummaan harka keessaa qabaa jedhu dhaga'amaa jira. Mariidhuma keessan kana keessaa mootummaan harka keessaa qaba warri jedhan jiru. Dhuguma mootummaan adeemsa keessan kana duuba jiraa? Mootummaan adeemsa keenya beekuutu irra jira. Mootummaan hin beekne nama 100 meeqa walitti qabnee walga'ii deemsisuu hin dandeenyu. Garuu mootummaan dhiibbaa nurratti deemsise waan argu humaan qaban ofii kooti. Namni achi walitti qabame sunis nutis ofii keenya bilisaanii waan barbaanne dubbanne waan barbaanne murteessine. Waan barbaanne walii galle. Ajandaa mootummaan barbaade miti. Inni keenyadha. Mootummaa ce'umsaan irratti ijaaraa jedhee mootummaan inti ta'a. Garuu walga'iin kun Finfinneetti nama 100 meeqannaa walitti qabnu warri mootummaa hin beekanii gurri isaanii dhaga'u dandeettiin isaanii dhaga'u seeruu hin qabu. Walga'ii gochuu hin dandeessan qaamni nuun jedhe hin jiru. Ijaa kanaa dhiibbaan agarre. Garuu mootummaan hin beeku jennee immoo wanti jechuun rakkisaadha. Maaliif biyya kana hunda caalaa warra nama eegutu baay'ata. Eessa oolaa eessa bulutu baay'ata. Walga'iin keenya kan 4dha. Hoteela beekamaa guddaatti kana goone inni beekamaadha. Beekuutu irra jira jechuu kooti. Mootummaa ce'umsaa akka ijaaramu dhiibbaan agarree jechuu kooti. Tole akkanaan jettanitti ajandaan kun ajandaa keessan ture mootummaan quba qabaachuu akka danda'u ni tilmaamtu ammoo waa'ee mootummaa ce'umsaa. Achi nu geessina malee murteessina kana bare amaanaa nutti kenname mootummaa kana wajjin dhaqneetu diriirii deemsifna. Yaa'iin kun amaanaa nuu kenneera. Tole. Kallattii nuu kenneera. Ijaa kana fudhanneetu kana ta'uutu irra jira jedhu sana irratti diriirii deemsifnaa jechuu kooti mootummaa wajjin. Rakkoo biyya kanaa hiikuudhaa fi karaan waliigalteen keenya kanadha. Jaarsi biyya abbaa gadaa hunduu walitti qabame kana kan jechaa kan nuu kennani. Isinis kana fudhadhaati biyya kanatti nagaa sabni keenya nagaa argatu seerutti deema. Tole. Attamitti ilaaluu hin fudhatu moo hin fudhataniini murtee isaaniiti. Tole. Mootummaa federaalaa moo kan naannoo wajjiniin haasa'uudhaaf deemtu waa'ee kana? Nuti lachuu wajjin achi gubbaatti murtaa'eera. Lachuu wajjin haasa'uu yaalla. Tole. Egaa deebiin mootummaan federaalaas haa ta'u kan naannoo maaliyyuu haa ta'u ilaalchi keessanii yaadni furmaataa rakkoo Oromiyaa keessa jiru karaa mootummaa ce'umsaa haaraa ijaaruutiin deebii argata waan jedhudha jechaadha yaadni keessan. Marii fi ibsi baastan kuni mootummaa Itoophiyaa wajjiniin amma dura mariin hunda hammataan hunda hirmaachisaan akka jiraatu gaafachaa irra deddeebiin gaafachaa turtanii mariin akka godhamu yoo mootummaan fedha qabaate wanti amma eertan kun mootummaa ce'umsaa ijaaruun ulaagaa jalqabaa yookaan akka piriikoondishiniiti jechuun hin danda'amaa? Piriikoondishinii jedhamu kanallee lafa kaa'u yeroo tokko diriiriif hin ta'u. Garuu mootummaan Oromiyaa jirus mootummaan federaalaas waan kana akkuma akkasaatti yoo ilaalee karaa saaqeef malee qoodatti fudhate malee wanti kun hojiirra ooluuf rakkisaa waluma fixuutu itti fufa. Nagaa dhabuurumatti itti fufa. Kana akkamitti dhaabnaa hunduu na ilaallata jedhee achi sana keessatti waan hojjechuu danda'u hojjechuutu irra jira. Gaaffiin koodhumaa mootummaa ce'umsaa ijaaramu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo nagaa fi tasgabbii naannoo akkasumas daangaa akka eegu hireen akka jiraatu gaafata ibsichi. Qaamni hiree kanaa akka qabaatu maqaa dhooftanii warra Kumsaa Dirribaa yookaan Jaalmarroo jedhamuun hoogganamanidha moo qaama kamii ammoo dhimma kanarratti waliin marii gootanii beektu? Marii gooneen beeknu nuti akka keenyaatti garee abaluuti garee abaluuti isa jedhu sana keessa seenuun barbaachisaa miti. Garuu oolaan akka oolaatti saba Oromootiif manaa ba'ee sabni Oromoo akka bilisa ba'u qabsaa'aa ture, mormaa ture, socho'aa ture. Qaama kana alatti dhiifnee nagaa fi naseeruun qabnu. Warra bosona jiruuf jettan jechaadha ammas. Warri bosona jiranii akka qoodatti fudhatan. Lafa kaamee isaan dhiifneetu Finfinneetti nagaa uumnee mootummaa wajjiniin aangoo hirmannee teenyaa isa jedhu hin qabnu jechuu kooti. Yaada adda addaatu dhaga'amaa fi jedhe dhimma kana laalchisee amma. Waloo jechuun dhagaye waloo jechuun hunda keenya hammata jechuudha. Warra qabsoo kana keessatti qooda fudhachaa ture mootummaa. Qabsoo naannoo gubbaa jirus warra mootummaas warra akka keenyaas
hammachuutu irra jira jenna. Teknikaal intinisaa ganaa irratti gaafa walii galteen calqabame dubbiin calqabame maal eenyu maalaa godhu attamitti goona seeru attamitti tolfannanne jedhu gaafa sana dhufa. Garuu akka wantitti qaamni kun inni bosonaas inni galma Minilik jirus inni akka keenya magaalota chocho'us keessatti qooda qabaachuutu irra jira jenna. Maaliifin kaasee yaada ibsa bahe keessatti wanta eerame irratti hundaa'uudhaan gama waraana bilisummaa Oromootiin yaadni tokko dhaga'amaa jira. Akkasiin mootummaa wajjiniin dubbiitti galtanii jirtanitti fudhatamee nu dhimma kana keessa hin mariisifamne qooda keessaa fudhachuuf hin jirru waan jedhu engaging goone dhimma kana irratti waan jedhu yaadni gamaa gamanaa dhaga'amaa jiraafanis hin gaafadhe. No innis isaanis innaa Taanzaaniyaatti waan tokko yaalani mootummaanis isaanis nu waamne. Isaanis innaa sana otoo laga ce'anii jiraatanii nuunitti makuutu irra jira. Innaa dhufanii ijaaranii jechuu kooti. Innaa mootummaa waloos haa ta'u maalis haa ta'u waa tokko irra galanii nagaa fiduudhaaf nuunis qooda fudhachiisuutu irra ture. Isaan achitti dhiibnee asitti kophaa keenya duwwaa mootummaan wal hammannee jiraachuu dandeenya jedhan karaa koon qaban. Hiikoos miti. Kanaaf adeemsa keessa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniinis ilaalcha kana yookaan yaada kana irratti. Tokko kan nuu kenname isaan siin jedhe tokko kan nuu kenname iyyuu isadha. Nagaa fiduu jechuun isaanis lolaa dhaaban jechuudha bara. Lolaa dhaabanii marii keessaa galanii diriddee keessaa galanidha. Gara fuulduraatti immoo mootummaa waloo Oromoo uumamu keessatti nagaa eegduu daangaa eegduu akka ta'an innaa jennu isaaniifis qooda kaa'aa jirraa jechuudha. Hunduu qooda nuu maluu fudhachuun nurra jira. Akkasittidha tolchaa alaa kan jirru jechuu kooti. Tole baay'ee ulfaadha. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma oduu yeroo ammaa tanaa irraa biyyoolessa Oromiyaa irraa dhaggeeffachaa jirtan oduun ijuun torbee kanaa asumaan kan isin himtaa. Akkuma beekamu lolli walitti gaareeffannaan Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akkuma itti fufee jira. Innis akkuma beekamtu sababa mootummaan Itoophiyaa karaa bishaanii buufata dooniidhaa Somaalilaandiin hargeessaan kan ta'eef waliigaltee waliin jira. Mootummaan deemee pirezidaantii Ijipti fiti yaamuudhaan Ijipti akka waraanaan Somaaliyaa meeshaa waraanaatiif humna waraanaan gargaartee diinadhaa itti godhaa. Achi karaa Eertiraatiin deemee Eertiraadhaa wajjin walta'ee Itoophiyaa doonachaa halkanii guyyaatti hin rafnee ittuma jira. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ibsa Soomaaliyaan baafteen imbaasiin Itoophiyaadhaa hatattamaa lama keessatti biyya Itoophiyaa keessaa ibsa baafte. Kana irratti gama haa ta'u malee yeroo duraaniitiif hatattama yeroo inni kun karaa baaraa yeroo Somaalilaandiin kan turte murteen labsamee ture Itoophiyaan langa seentee wanta wareeraan jirtu hatattama ambaasaddarri Itoophiyaa keessaa ba'uu beektee ambaasaddarri siidhaa kan Itoophiyaa jiru yaammachuu siidhaa ni beekama ni yaadatama. Ammas imbaasiin Itoophiyaa adda akka cufamudha. Kunis sodaa nageenya kiyyaatiif waan garaagaraa taasaa jirti. Al-Shabaabiifis dawoo taate malee Al-Shabaab narraa baasutti hin jirtu maal jechuudhaan yeroo ammaa ta'etti yeroo takkas humna nageenya kan gartee magaalaa Somaaliyaa keessa dhaqee Somaaliyaa gargaaraa jiru kanas ifiin filadha malee bitti biraan wanti godhuun humna Amisoon biyyaan fadhe malee bitti biraa haa ta'uun qabu jechuudhaan yeroo gargaraatti ibsa gargaraa baasu jirtu. Kun hundi kan ta'aa jiruuf waraana Itoophiyaa kan achi jiru baasuudhaaf. Kunis waraana Itoophiyaa achi jirus kan isiin baasu miti.
humna si olitti kanneen kaayamee ture amisoon UNHCR akka gargaaramu akka Somaaliyaa gargaaraniif yeroo waan kaayee ture. Kanaaf hiixachaa oltu sumaaf dandeessu. Qabsoon uummata Oromoo irratti fufaa Abiyyi Ahmed yeroo ammaa kanatti waraana bishaan irratti doonii waraana markabaatii fi shufeerota markabaa humna gara warreen markaba irra hojjetan hunda leenjisee xumuraa jira. Markaballee bitee amma gara biyyaatti galuudhaaf yeroo doolatti xumuramee jira. Kanaaf injifannoon uummata Oromootiin gamanummaan addi bilisummaa Oromoo WBOnis guyyaa guyyaadhaan bosona keessatti dagaagee wantoota guddachaa jira. Kanaaf uummanni mootummaan bilchiginaa kan WBO cabsinettanii waraana WBOdhaa bitaa ooltan akka jaalsanyiidhaa oomisha dheengeedhaa bitaa ooltanis waan takka hin dandeessanii. WBOn itti fufa hanga bilisummaan dhufti waraanni bilisummaa Oromoodhaa bitamee cabuu hin danda'u. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaatti wajjin injifannoon ni dhufa ni injifanna. WBOn abbaa biyyaati. Oromiyaan biyya.